السلام عليكم. أبتك أنا راه نمني هنجا وناتي مالك أبا فتجرا جرو مالكني VIP سرين فكينا فلوتي ورا مالك أقول قد الراك أبو حرنا بوجان كترو خليسة استغفر الله خليسة تري خليسة وزدرو قوني أكو مارجع جرتانو أبتيجي هجين نامني ولكن أمو ما بكا وزدرو قوني لا لا فكينا في أنما أكسيون تكيلاله كنو بانك بروسس جرا قرشي كنا هندا انتنا قولي جرا قرشي إنن أكو ما سنرجع جرتانو كنا خليسة أجهزة جرا مالكني Akka waan akka qabne irra deddeebi'uudhaan dhaabbaticha kanatti barreessaa turre akkam jirtu hordoftoota kiyyaa namoonni viidiyoon kiyya isin qaqqabe laayik godha sheer waliif godha sabskiraayib godha laayik hin dagatina yeroo hundumaa laayik hin dagatina yaada qabdanu barreessaa dhaabbanni kun akkuma agartan torbaan har'aa iraftii qabanii torbaan isa ittaanu qarshii 2000 akkuma subii ajajettiin galgala fudhee galgala magriibattan fudhee garuu haga uwwanaa Akkuma argaa dhaabbatichi maallaqa kana gara baankii Itoophiyaatti dabarsee jira. Dabarsee yoo ta'u baankicha maallaqa kana hojjettootaa fi walduraa duubaan dabarsaa jira. Garuu maallaqni kun dhufuu irratti hirkifanna kan jiru yoo ta'u kunis sa'aatii duwwaarraa kaasee hanga sa'aatii 72 kan fudhatu. Ta'uu maallaqni keessan akka hin banne mirkaneeffadhaa yoo bade dhaabbatichi yeroo 10 beenyaa isiniif kafala kan jedhe qaalittiidha afaan oromootti isinii hiiketanii afaan oromootti isinii hiiketanii qaalittiidha kan dhaabbaticha barreessite jechuudha kana fakkaata. Kaleessa ajajni haga wana qaqqabee jiru gariin akka jedhanutti maallaqni warri maallaqa xiqqaa qaqqabee jira fudhannee jirra warri maallaqa xiqqaa jedhu walaakin haqiiqaasaa Allahu aalam. Namatti irra deddeebi'uudhaan barreessinee gaafachaa turre namitti akkuma argaa jirtan kana maallaqni keessan hin badu ni dhufa garuu nuti gara baankiitti dabarsinee jirra akkuma baankii poroosesii jedhu kana jira qarshii innan gaafa torbaan isa ittaanu darbe baafadhe kunoo akkuma argaa jirtan kana fakkaata garuu hir'aan inni har'aa'u. Gara baankiitti dabarsinee jirra. Baankiin ammallee baankiin Itoophiyaa immoo nama hundaa gahuu hin dandeenye haga sa'aatii 72 eegaa jedhani yeroo hundaa irra deddeebi'ee jedhi maallaqni haga waan akka qabne yaa rabbi akka dhaabbata kaanii sana fudhattee baddi moo hin baddu jennee hammallaa waan gawwanaatti humti adda baafame hin jiru. Egaan obboleewwan kiyyaa torbaan darbe akkuma irraa fudhadhetti hin beektani torbaan isa duraan darbe jechuudha. Namoonni gariin immoo na dura baay'ee fudhataa turani baay'ee torbaan hedduu deddeebi'anii godinyaa tokko kan itti nagalche sana jira kan yaani sababa sana ilaalee kana maa ijoollee an dabarse yookaan sababa sana isiniif dabarse kan itti nagalche jira. Torbaantu hedduu deddeebi'anii fudhataniiru. Garuu sardaa kana immoo akka gaariitti eegaa jirra. Walaakin ammallee maallaqni nuun qaqqabannee poroosesiirra jira jedha. Akkuma maallaqni qaqqabatti isiniif dabarsa. Namni maallaqa fudhattee jirtan tarii warri 2000 birrii 80 waan akkasii warri fudhattanii jirtan nu beeksisaa hin jedha akka jirra himaa nutti garii qaqqabeera akka dhaabbanni sun nu himaa jira nutti garii immoo hin beekne.